Maashaallah, 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 maashaallah. Ijoollee mucaan kun isa baddee garbatu dhugaa. Eechi mucaa maaru Abet. beeruutti jirta. Naannaa kam? Naannaa Tiraablos jedhamu. Raagloos. Yoom galta biyya? Maskarami. Maskarama yaandii moo? Andi. Baay'isawee ni maskarama yaandii dhaladheeni. Waa dasiidhaan faqa. Lidatti sii kabanyata. Ijoollee fooloo godhaa. Gaastii kana seenuudhaan maaltu kakkaaseen? Gaarummaa kee. Gaarummaa kee hojjetee baay'ee seeruma faarsicha moo? Badee namoo faarsicha banameera. Gaarummaa kee folli kee baay'ee faarfannaa biliseeti miti warreenichi. Yaa gaarummaa kee argeeni mucaan kun nama gaariidha. Yoon fooloo godhe maalirraa baradhaa maalirraa argadhaa isa jedhu. Nama gaariidha. Ati nama gaariidha. Mee waaqee. Thank you. Sitti nuti. Siyon. Sagaleen kee nagamu. Siyon. Ashagame ukkaamame cuqqaalan. Geetaan sagaleen kee nagamu gammeenatti. Uummata qashii sagaleen gammee isinitti dhaga'amaa jira. Gammee cufaa qofuma hin odeessin maafi voice muudii nurratti hin qabatin. Sihoon afurri nama qaluu kun sirraa cabu. Uummata qashii isin fooloo na tolchaa amma gammee naasee itti nyaachaa jira natti fakkaata. Xiyoon fooloo na tolchaa uummata qashtii, uummata qaqqaalii, uummata jaalalaa, uummata fiqirii. Cinqiin beeku ani fiqirii malee. Gammee sagaleen kee dhaga'amu foon haadha koo muudii hin qabatiin. Miyuutii of godhiitii miyuutii of kaasiiniin yookaan bilbila kee ol xaragi maafii sootu.
Akka isin amma sitti fooloon tolcha uummata qashti rakkoon hin jiru. Innaan ni dhufe immoo mana Siisa. Namni yeroo isaanii waliin eegale damiina, emmijee dirree, haroo, taliilee warra isaanii waliin eegalan jechuudha. Gaafa namni tokko geemii qaba jedhan bar damiina qofatu iyyuu kophaa ofiitiin leenca 10 gadhiisa. Haroo qofatu kophaa ofiitiin leenca 5 leenca 6 gadhiisa. Bakka isaan jiran takka mo'ataman hin beekan jechuudha. Oromummaaniif jaalalliniif tokkummaanis isaanii waliin qillinxoo galte nurra. Hin jirtu kana booda jechuudha. Kaawwaleen jechuudha. Asiinee asiin kan dubartanaa miti haadha faate nama 15 tokko manaajarri keessa kaayiroo kun jaaree jira. Nama 15 sun. Namni 15 sun inuman kannu isaa duuba hidhee ta'ani. Bakka tana haadha kana hiikuu qaban gaafa abbaabti ni hiikkata jedhin eegee haani sun ni hiikkata. Xiqqashoo gaafa hin darbaatu. Inni hiikkatu bari akkamitti ni hiikkanne beektaa ila akkamitti ni hiikkanne mena dhiisaan yoo na haasa ila waan akkanatti haasa na godha haasa'uun fedhu na dhiisaame inni hiikkatu jinniin kaayiroo irraa xaxame inni hiikkatu. Jinniin kaayiroo irraa xaxame ni hiikkatu. Gaafa hiikkatu garuu gaafan kaayiroo keessaa bahe ni hiikkata. Inshaallah. Wallah gaafan kaayiroo keessaa bahe ni hiikkata. Gaafas anatu hiika gaafas. Anatu fataffatee akkoo isii. Abbaab diituu bee haadha tokkotti bobbaasaa. Isin giiftaroonni kenna dhugaa qabdan. Yoo dhaqaniitiin haati faatee biyyatti mana qabdii isiniin jedhanii yoo dhufaniitiin isiin takkasiiti giiftara misenjara qabdii isiniin jedhanii yoo an cabaa jira an bullaahee jira an sukkuumamee jira an macureen nan jiru an mudhiin nan jirtu an akkasii yoo nan jiru yoo jedhanii isinitti himanii isinii dhugama. Gaafa leebilii 30 leebilii 33 34 galtan isinuu akkaawuntii biraa banattanii ciiftanii ilaaltan. Akkasiif jabaadhaa. Giiftara jechuun giiftara Oromoo mara taphachiisu. Xiqqaa wallaalaa beekaa taphachiisu malee giiftara jechuun kanam tokko taphachiisu miti haadha faate. Isnooti giiftara kun obboleessa wanni isaati malee anama warra sirra giiftara janii hanqan annan komadan maaliif beektan yoo dhufanii ijoollee sin taphachiifne ijoollee bakka biratti hin ka'e nama tokko qofa afate giiftaraati. Maal giiftara kun? Sobameetti isaa sobuu jira nama tokko bitee. Maal godhamee barreessanii maaltu jira beektaa? Amma asitti ati guyyaa tokko dhuftee guyyaa lama na tabsiiftee meegaaf kan dhufaniituma keessaa maal godharree? Hai maal gootisi? Mee abbaa abdii kana barru. Ani akka Oromootiif hin jiru abbaan abdii wallaahi. Maal? Digachiisan kan. Fakkaattu bar inuma fakkaattu bar waan akka ibsaatitti nama sirbisiisaan hin taatu maaliif abbama waa eegaleen tolte dubbii tolti amma fedhellee yoo ta'e Eenyuman danda'u? Eenyum? Akka haadha faate. waa'ee nama kennaa ammoo yoo jennaan fuudhanii ebeluuf jedhaarte jedhanii suuraa namaa na bira hidhanii beektaa ebeluuf jedhaarte jedhanii hanga alladheellee hin jedhu ani yeroo jiru jechuudha. Garuu ammoo haasaan jedhaa bara. Wallaahi annaa hajaan qabuun sodaa namaa takka. Girrisaa faayidaa hin qabne kana maalitti godhadhan jedhee jedhisa bara. Girrisaa amma ani bara. Lafaa kaasee jechuun ganda namaas haa ta'u abbaan fedhe haa ta'u arrabsee ibsama kana arrabsee mucin godhee. Way maaliyyatti way akkasii yoo ko kiingiyaadha faatee kiingiyaadha. Rakkanne wallaahi. Guyyaa tanaa sanaati maa mana cufuu zidde. Namni nama haadha faatee yaa majaan haati haasawni keessi. Wallaa beekaa cufuu dide guyyaa san beekaa cufuu dide. Ebalu dhaqaati hayi. Maalan gisee tiraaka kiyya gisee. Kalaas. Natti nim nam fakkeenyaaf kaleessa na barreessati fayyana.
Kena irratti argaminaan jennaan argam. Fayyeen kootu mana kiyya irra sa'aatii akkana argaminaan jennaan okeen hin argam. Ta'e kootu gargaarsa jira cufi mana kan kee cufi. Ani cufi waan jettu takka waan bani naan jedhanii na barsiisanii takka cufi takeetu takka sukkaara dhibbanna galchiti yaa. Abbaan barbaade sab. Dubbi hiika jaartii jechuuti. Kan giiftara beeku. Ada taatee irratti leebilii shangalee jedhu fida. Hin jiru jechuudha. Akka tasaa dhufee na tabsiisee dabarfataa jechuudha. Hin jiru jechuudha giiftara. Kennanii wayii